Ashamarka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360 baga jiraattanii baga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe. Guyyaa har'aa keessummoota lamaan takka qabadhee isiniif dhiyaadhee keessummaa kiyya tokko Seifuu Bayyee. Seifuu Bayyee BS kan fakkaata. Inni Seifuu miti garuu. Ko rivenda kala jideen sanuma Seifuu jennee. Sanuma Seifuu jennee. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya. Ijoolleen tun maatii tokko haadha manaatii fi abbaa manaati. Obboleettiin tiyyatuun Jamiilaa jedhamti. Jamiilaa. Chaanaaliin isaa ani ammootu Adnaan Jamiilaa Tuub jedhama. Yeroo dheeraa chaanaalii irratti ni beektaniini. Ammoo yeroo haga baatii jaha takkaaf chaanaalii irraa baddee turte. Maaliif akka baddee fi eessatti akka baddellee isinii gaafanna. Rakkoolee isii muudate waan isiin chaanaalii irraa baddee fi barnoota hedduu isiniif kenna jedhee abdii qaba. Dhiyaadhaa aga dhuma sagantaa kennaatti akka nu hordoftan isin affeera. Duraan dursee mee obboleeyyan xiyyatanaa Jamiila marraa eegalaa. Hordoftoota kiyyaan akka wal bartume Jamiilaa eenyu jedhamtaa, eessa dhalattee, eessa guddattee, amma eessa jirta? Katnaaku. Katni jiraase. Katni. Ase rakkoon qabuuti. Eessa dhalattee, eessa guddatte? Ani bakki ati dhaladhee Nageellee Booranaa. Maqaa kan kennine beekaa Maqaa kee Jamiilaa Hassan. Ana bakki itti dhaladhee Nageellee Booranaa maaliif na jalate? Asirraanis. Nageellee Booranaa bakki itti guddadhee baradhee Nageellee Booranaa. Okay. Atillee meexxaa siitumaa dhaggeeffattoota keenya wal barsiisa. Isaanis hin beeku. Araarra barachuu barbaadu. Ayyee ani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Adnaan Amaan jedhama. Kwaatti laladhee godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq Hangeetu. Hangeetu dhala. Hangeetu dhala. Achii dhuftaniiti Nairobi wal fuutan jechuudha. Nairobi wal fuune. Baga walitti dhuftan. Mashallah. Hayyeemee amma gara dhimma hedduullee osoo kaafne gara dhimma chaanaalii Adnaan Jamiilaa Tuub deemna. Jamiilaa yeroo hedduuf chaanaalii hojjetaa turte maaliif akka chaanaalii irraa baddee baatii jaha guutuu wama tokko osoo irra hin kaa'iin chaanaalii sabiskiraabiin isaa gara 5,000 ol ta'e maaliidhaaf akka hojjechuu dhabdee irraa abdii murattee biraa hafte dhaggeeffattoota kennaa fi maaltu si mudate? Wanti ani raabbatee fi congratulations naan jedhee ture. Okay. Waan hundaan guutamee jechuudha. Yeroon guutuu adrees, nambara, poostaa waan hunda qajeelan guute. Tokkoon isaa qajeelan guutne doolaarri naa lakkaahaa adsensiin geettee piinii naa dhufuu dide. Maaliif naa dhufuu didee qajeelatti waan hin guutin jechuudha. Kanaafuu sababa saniitiif irraa fagaadheenii Amma roon si dhufe immoo baay'ee. Amma ammoo hoo akkam haala siif mijaatee duuba sii qajeelaa? Alhamdulillah. Ardhaan tana piiniin isaatis naa dhufee naa qajeelee sababumaa Usmaan waan gargaaree. sababum isaa isumatti nu qarqaaree isumatti kana nu godhee warra yuutubara gurguddaatis gaafannee turre eenyummaa nu qarqaaruu didan akka hin beekneen tahan kasaanii akka itti guutanis gaafannus namni tokkollee nutti himuu hin dandeenye. Kanaaf sababa saniif irraan banneen bakka. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya wanti ijoollee kana isinii dhiyeessee wajjin haasa'uu barbaannee fi ijoolleen Oromoo hedduun keessan chaanaalii ni dalaydanii ni beekna. Osoma dalaydanuu eega takkaa wayyooftanii sabiskiraayibii guddaa argattanii wanni jettanii hedduun namaa deebi'ee bada. Poostaan isinii dhufuu dhabuu irraa ta'ee koppiraayitiidhaan isinirratti cufuu ta'ee waan garagaraatiin irraa battan. Amma wanti Jamiilaa mudate akkuma isin jettu kana baatii akka baatii 3 titti
akka kana jalaa ta'e natti himtee eega natti himtee warratti barreessee AdSense kan irra deebi'ee adreesas akka guutuuf warra gaafadhee request an godhe san deebisanii naa ergan baatii tokko eega turanii booda naa erganii eega naa erganii deebi'ee AdSense bifa haarawaan guuteef jechuudha. Eega bifa haarawaan guuteefi amma poostaan dhufeefi eega poostaan dhufeefi har'a surprise taatee Jamiilaan gammaddee kunoo akka argitan kanatti waan isin itti dadhabde san fuulli ifee kunoo akkana argu jirtanii wanti isinii dhaamuu barbaade yeroo chaanaalii hojjettanii congratulation isiniif ergee subscribing keessan guutee watch houring keessan yookaaniif yeroon haga barbaadamuu sun 1000 isinii guutee akka AdSense guuttan adreesa keessan akka guuttan isiniif erge nama beekuun sirriitti guuttadha. Wanti sun yoo dogoggore hedduu tokko isin cinqaa deebi'anii isinii sirreessanii isinii erguu namni kun sobaa yookaaniif emailli kuniin hatame jedhanii waan shakkaniif isinii erguu isin cinqan hedduu tokko isin cinqanii kanaafuu namni beeku akka isinii guutu yoo dogoggortanis dogoggorri uumamellee sirriitti namni beeku isinii sirreessee akka isinii dhufuu danda'u abdii akka irraa muranne waan itti dadhabdan isiniin jechuu barbaada. Ani waan immoo nama hin beekne amma nama hunda amanuu dhabu. Nama hunda amma akkaan si amane kanatti nama biraattis amanee emaila itti kennee na haa tolchanu jechuun qaban. Ijoollee hedduu ta'an beeku yuutuubara gara subscribe kun 10 bahanii kan irraa jijjiiramee jiru. Akka irraa godhamee jiru. Nama jalaa fudhatee. Namuma isaa wal beekanii. Email isaanii jalaa fudhatanii itti fayyadamanii waan kana yoo guuttachuu barbaaddes nama beektus nama amantu yoo hin ta'in ufuma isaatiin qajeelatti waan san beekeetiin steppiidhaan deemee akkin hin dogongorre godhee guuttachuu qaba. Malee namattis dabarsee kennu. Yaa barnoota guddaa irraa argattan jedhee abdii qabaa. Mee amma gara itti aanutti ayyee har'aa poostaan si dhufee piinii kee argattee doolara ijaan argu jirtaa. Amma booda dalaguudhaaf hamileen ati qabdu waan akkamii dalaydee mee uummata maal akkamii waan akkamii uummata barsiisuu barbaadda. Asiin dura ammootu akkaataa dubartoonni itti dibannaa waan garaagaraa wantoota hedduu barsiisaa turte argee ture hedduu laalaa ture. Kanarratti amma hoo hamilee akkamiitiin waan akkamii barsiisuuf qophii qabdame. Adinaan haa ta'u jedheetu. Inni dalagee beekuumaa Adinaan Jamiilaa jedhame malee. Waan haasoniin qaba beekte isin haasoftu. Inshallah ani amma kana waan itti yaade yoona Adinaanis itti mijaa'ee YouTube tokko yoo dalagame kophaatti yoo dalayde idea tokko dhufuu qabda. Idea bareedaa dhufuu qabda. Kana misi ilaalu jechuudha. Kanaafuu idea bareedaa kan qabatee dhufu anaaf Adinaan taa'ee waan akka pranking waan akka tapha waan akkasiitiin gadhuun yaada qaba inshallah. Mee Adinaan asumarra gaafii gaafadha. Pranking amma akkuma isin reefuu kana kaafte namni baay'een warri YouTube hojjetu kun haadha manaa ofii wajjin ta'ee friendii wajjin ta'ee pranking jedhan kana hojjetu. Barri pranking kunillee yoo rabbi jedhee manurra dabra. Nuti guyyaa takka illee hojjannellee. Mee ati haadha manaa tante pranking godhuudhaaf qophii ni qabda? Abboo amma duraan goones pranking godheen beeku. Itti yaadeen ture baay'ee gaafa dhihoo wanti nurraa hafe fiinii nurraa nafa jennaani achuma nabdii kunneenis dhugaani. Inni wanta pranking kanarratti yeroo hin qabu. Hojii biizii waan ta'eef dalagaa isaa wajjinis hin deemu pranking gochuuf eenyudha nama qophaa'ee mana keessa taa'e. Mana keessatti baay'ee ulfaata maal? Baay'ee mana keessa taa'e. Wal arguu hin dandeenyu yeroo baay'ee amma ani hojiin kiyya sa'aatii 16 akka dalagaa beekta. Ganama bahee halkan gala waan ta'eef itti natti hin tolu. Isinis na eegdee bakkaanii raftee halkanii biizii ta'a. Amma dhugaa baay'ee jechuun yaadnee ture bakka wanta kana hojjechuu fi amma garuu haga ta'es guyyaa ofii kiyyaas dalagnu inshallah amma waan qabanii dhiyaanna jedheen ilaala. Ammas dura gaddarran turre waan san keessatti ifaajeen isii halkanii guyyaa ji'a waggaa hagasiif hojjette fiiniin dhufuu fi dhabee baay'ee cinqama turre. Abdiisne ture dhugaan keessattuu baay'een si galateeffadha. Namoota baay'ee gaafannee namni nutti himu jette dhugaa sitti himaa. Namoota baay'ee warroota kafalameefis warroota nu wajjin dura yeroo jala wal jalqabneef booda isaanii dhufee nutti hime.
yoo bilbilee nu gaafannus namni seeraan nutti himu baay'ee itti gaddine garuu baay'ee Yuutubara hedduu gaafannee ture. Yuutubara guddaa hedduu gaafannee ebeelu jechuun barbaadu. Yuutubaroota hedduun gaafannee turre eenyummaaniyyuu asuma beekamu hin beeku malee hin beekan jedhan. Wanni hedduu kan nama cinqu yoo piiniin kun takkaa dogoggorame yoo jedhe adireesni dogoggorame yoo jedhe warruma googil kanatuyyuu shakkii keessa seenan. Imeelli kun ni hatamee waan jedhu. Shakkii keessa waan seenaniif hedduu investigeeshinii baay'isanii akkuma salphaatti gadi namaa dhiisan. Amma gaafileen isaan eega inni badee eega ati dogoggortee si gaafatan waa hedduu si gaafatanii waan hedduu foormii hedduu si guuchisiisanii akkamitti akka gaaf duraa dogoggortee waan ati dogoggortee san cufa irra deebanii si gaafatanii sanneen cufa guuttee fi eega sanneen hubatanii booda siif ergan jechuudha. Amma isinuma jajjabeessuuf asirratti isin haasofsiisuu barbaade anillee akkuma keessan haga ammaa wanni poostaa eeggachuu jiran yeroo dhiyoo guutellee kanaaf kiyyallee inuma dhufa jedhee abdii qaba. Amma gaafa mallaqa nyaatan nuyi dhaggeeffattoota kiyyallee irraa fudhatina. Isitti manaa kaashariin isiidha. Kaashariin isiidha. Akkasi jabaadhaa hojjadhaa namni hojjate waan itti dadhabe gatee biraa deemuun faayidaan qabu. Hedduu tokko akka itti dadhabde argina. Sabiskiraayibii 5,000 qabdi. Amma booda soorri chaanaalii kiyyallee hordofaa jirtan sabiskiraayib godhaa fi Adinaan Jamila Tube jedha. Anillee wanni kiyyarra isinii kaayaa yoo feene chaanaalii viidiyoo kanas chaanaalii isiirrallee ni kenna. Kanaaf wal jajjabeessaa ilmaan Oromoo waan dandeettan waan karaa diinii keessanii irraa isin hin baafne waan nama barsiisu dalaydanii mallaqa argachuun ni danda'ama. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha. Mee yaada akka dhuunfaatti qabdu waan har'a dubbachuu barbaaddu yoo jiraate mee Jamila irraa isin fedha dubbatu. Inti ana gana caala dubbadhu qabu ani baay'een itti gammadee piinii naa dhufuun isaa wanta takka itti ifaajee yeroo ifaajee kan kee argattu akka malee nama gammachiisa. Kanaafuu kanaan itti gammadee jira. Usmaanis baay'ee itti galateeffadha. Baay'ee galatoom wallahi. Galata kiyya. Jechuun saniitii miti baay'ee nu gargaarte eenyu namni nu gargaare yoon atiin hagana warra hundaa kana gaafadee yoo hagana nu qarqaarini sila piiniin kunis hin dhufu. Hin dhufu wallahi hin dhufu. Waa hedduun gootee ni beeku. Waa hedduu atis waa hedduu ittiin ifaajte. Akkan yuutuuba nama biraatti osoo hin taane akkatan keetii gooteeti. Yaa isinis namootanii chaanaalii keessanii imeela keessan akka nuuni waan guddaa ta'eeti ammootu namni ofii waan kenna nama waan kiyya yoo isin wanti isin barbaadaniit hin dalagatan sun isinii qajeelee isin horii argattanii ilmi Oromoo tokko uf danda'ee waan danda'uun hojjetee uf danda'e waan baay'ee nama gammachiisu. Kanaaf namni wanni ammallee akka irra deebi'ee isinii dhaamu warri dadhabdanii chaanaaliin keessan monotaayiz isiniif ta'ee akka itti AdSense kana guuttattan hin beekne yoo jiraattan ammallee waan beekuunanillee isin qarqaara. Dhiyaadha isin jedha. Ani viidiyoo kana isin dhufu qabdammaati. Yaa akkan itti guutanii akkamitti yoon irraa hammaati. Qajeelfattee dhufu qabda. Atinis kanaan sin eegnaa. Jalaa son taane warra hundaatti dabarsuu qabda. Baay'ee galatoomaa jabaadha isin jedha. Galatoomaa. Amma gaa chaanaaliin kee fabrikeeshinii isaa si guutamee jira. Reetii ammati mallaqa kan kee fudhachuuf jabaattee hojjechuuf mallaqa akka Kaashariin namoota itti mi. kan akka deemu tulaan akka loon gajalintanii. Iddoo kaashirummaatti rakkisee Wanni jabaateen hojjete wanni firaankii siin ta'e yoo inni firaankii ati gootee fakka siin lolu ta'e ammoo firaankii waliin isin oofee jiru teessan diimu kan daballe asumaan isin dhaama firaankii waan nama barsiisu qabarnoota kuufa yoo ta'an malee firaankii jaarsaa jaartii gargar diiguuf nama gaggabsuuf ta'anii waan akkasiin dalagaa. Galatoomaan martinuu isinuma bashannansiisuuf dhufnee waan sireesii haasofnullee qabannee dhufnee kanumaa warri yeroo baay'ee dadhabdanii monotaayiz isinii ta'ee chaanaalii keessan guuttachuun akka itti guutan wanti san tartiiba adrees itti guutan maqaa itti isinii dhufu itti guutan akka poostan isinii dhufu guuttanii isinii dhufuu dide waan dandeenyuun isin qarqaarraa dhiyaadhaa chaanaallee sabiskiraayib godhaa horaa bulaa deebanaa nagaatti. Nagaatti.